Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii hordoftoota chaanaalii Dooktor Nimoonaa Boonsoo. Fayyaa jirtu akkam jirtan hundi keessanuu baga jiraattan isiniin jedha. Egaa har'a mata duree tokko qabadhee dhufee jira. Mata dureen an qabadhee dhufee egaa rakkoolee xurii laguu wal qabatan. Marsaa laguun sirriin maloota akkamii qabaa inni sirriin taane maloota akkamii agarsiisa. Dubartoonni hogguu kam maal ofirratti yoo argan mana yaalaa deemuu qaban qorannoo gochuu qaban kan jedhu ilaalla. Egaa xurii laguu jechuun qophii jijjiiramaa egaa qaamni wal hormaata dubartii of qopheessee ji'a ji'aan adeemsa inni qophii erga godhee booda waan barbaachisu yoo kan dhabu ta'e adeemsa inni ittiin dhiigni gara alaatti hin bahudha xurii laguu jechuun. Marsaa xurii laguu jechuun immoo adeemsuma deddeebi'uu ji'a ji'aan deebi'uu isaati. Egaa xurii laguu kana keessatti qaama namaa keessatti hormoonota jaha kan jijjiirama kanaaf taphatanii hormoononni kunis kutaa adda addaa irraa kanneen maddanidha. Tokkoffaa irratti gara olaanuu hypothalamus irraa kan maddu gonadotropin releasing hormone kan jedhamudha. Lammaffaa irratti pituitary irraa kan maddu anterior pituitary irraa follicle stimulating hormone luteinizing hormone kan jedhamudha. Estrogen, progesterone, testosterone kan jedhaman immoo ovary irraa kan maddanidha jecha. Isaan kun hundi isaaniitu gahee mataa isaanii qabanii hormoonota jaan kanaan qaamni keenya akka xurii laguu akka dhaabbatu deebi'ee akka dhufu akka taasisuu kanneen wal qabataa jechaadha. Rakkoon isaallee baay'ee qaamolee kanaan wal qabatee iddoo afuritti qoodamee ibsama jechaadha. Egaa har'a gara mata duree keenyaatti yoo deebinu marsaa xurii laguu sirriin mallattoolee akkam qabaa inni sirriin taane mallattoolee akkam agarsiisa kan jedhu waa'ee hormoonotaa fi adeemsa killee uumamuu yeroo biraatti deebi'uu dandeenya. Egaa yeroo baay'ee marsaan xurii laguu guyyaa 28 dhufa. Dubartoota baay'ee irratti guyyaa 28 dhufa. Guyyaa torba dursee guyyaa 21 irraa kaasee guyyaa torba ammasitti dabalee hamma 35 dhufuu danda'a. 21 hamma 35 jidduutti yoo deddeebi'u ta'e homaa rakkoo hin qabu. Garuu 21 gadi bu'ee 21 gadi ta'ee baay'ee dhiyeesse jechaadha. Ammas 35 ol ture yoo kan dhufu ta'e rakkoodha sirrii miti jechuudha. Kuni rakkoo qaba. Ammas deebi'eellee immoo hanga ji'a tokko ji'a lamaa yoo kan dubartiitti mul'achuu dide yoo kaafu ta'e rakkoo hin qabu. Garuu pireedii ji'a sadii fi isaa ol dubartii irra hafe taanaan kun rakkoo qaba. Ulfa waan ta'in ulfa yoo taateetiin raafee rakkoo hin jiru. Garuu ulfan ta'e waan biraatiif ji'a sadii fi sadii ol irraa hafe rakkoo qaba. Guyyoota jalqabaa xurii laguu kun itti dhufu galmeessuun baay'ee gaariidha. Maaliif dubartoota tokko tokkotti guyyaa 28 dhaabbataa hin dhufu dabarsee 22, 25, 25, 32 itti dhufu waan danda'uuf guyyaa san sirrii galmeeffataa deemuun baay'ee gaariidha. Mala ittisa uumamaa guyyaa ovuleeshinii ofiillee beekuudhaan waan gargaaruuf isa kana galmeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni biroo xurii laguu guyyaa lamaa hanga torbaatti kan turu inni sirrii. Sanii ol kan turu yoo ta'e rakkoo qaba. Sanii ol turu kan ta'e ilaalamuun barbaachisaadha. Dhiigni bahus haphiidha. Haphii kan hin ittiqxinnetti bahuu qaba. Guyyaa tokkottis moodeesii 3 fi sana gadi fayyadamsiisuu qaba. 3 ol kan fayyadamsiisuu ta'e yookiin hammi isaa baay'ee guddatee sinii bunaa takka yookiin 80 ml ol yoo kan ta'u ta'e kunis guddatee rakkoo qaba. Hogguu kanas mana yaalaa deemanii ilaalamuu qaban. Yoo marsaa xurii laguu tokko argitee kan lammaffaa osoo amma itti deebi'ee hin dhufin jidduutti illee dafeetuma torbee tokko lamaan ammallee dafee jidduu marsaa xurii lama jidduu kan itti deebi'u ta'e kunillee rakkoo qaba. Walqunnamtii saalaa yoo godhan illee yoo kan dhiigu ta'e walqunnamtii saalaa osoo godhan namni lama yoo kan dhiigu ta'e kunillee rakkoo qaba. Ispeeshaalii kuni waan sarviksiin jedhamti hulaan gara vaajinaan akkumaan ol seenan hin jirtu sarviksiita jedhamtu sun rakkoo hiituu waan wal qabatuuf ilaalamu barbaachisu. Wantoota garaagaraa sarvaayikaal sii ta'uu danda'a sarvisaayitis wantoota garaagaraa ta'uu danda'a ilaalamuun barbaachisaadha. Yeroo walqunnamtii saalaa dhukkubbiin cimaa yoo jiraate disminooriyaa jennaan illee dhukkubbii cimaan yoo kan jiraatu ta'e kunillee yoo kanatti ilaalamuu qabdi. Yeroo xurii laguus dhukkubbiin hedduu dhukkuba yoo jiraate kunis rakkoodha ilaalamuun barbaachisaadha.
Dubartoota guyyaa 28 arganii guyyaan ovuleeshinii isaanii guyyaa 14 ta'a. Kanaafuu hanqaaquun guyyaa 24 waan turtuuf sanyiin kormaa immoo guyyaa 5 waan turuuf guyyaan 9 hanga 19 yeroo ovuleeshinii yookiin wal hormaata argachuu danda'anidha. Garuu inni kun mala ittisa uumamaa ovuleeshiniidhaan deemnu kun isa amansiisaa miti jecha. Isa amansiisaa miti. Dubartoonni hogguu xurii lagguu dhaabuuf deeman umurii 45 hanga 50 akkasumas immoo yoo haarawaa argan ijoolleen waggaa 13 hanga 50 xuriin laguu isaanii turee dhufuu danda'a yookiin hammi isaa xiqqaachuu danda'a. Kun hormooniidhaan waan ka'uuf tureef darbees dhufuu danda'a. Kun rakkoo akka rakkootitti ilaalamu umurii kanarratti. Hoosan mara kan darbu ta'e malee amaloonni akkasii ni mul'atu jechuudha. Dubartoonni ulfaa immoo yoo harma qajeellootti sirriitti kan hoosisan ta'e waggaa tokkoof hanga ji'a 6 osoo xurii laguu hin argin turuu danda'u. Osoo hin argin turuu danda'u. Yoo harma kan hin hoosifne ta'an garuu torban 4 haga 6 illee arguu danda'u. Osoo xurii laguullee homaa hin argin illee ulfaa'uu danda'u. Sun akkaataa jarri itti sirriitti hoosisan yookiin hin hoosifne irratti hundaa'ee itti dhufuu danda'a yookiin dhufuu dhabuu danda'a. Dubartoonni yoo qoricha ulfaa fayyadaman yookiin limmii waraannatan dhiigni darbee itti dhufuu danda'a. Hogguu kanallee yoo dhiigni kan itti heddummaatu ta'e itti deddeebi'ee mallattoolee garaagaraa kan irratti mul'isu ta'e mana yaalaa deemanii ilaalamuu qabu jechuudha. Gabaabumatti marsaan xurii laguu dubartiidhaa guyyaa 28 dhufaa garuu 21-25 dhufe sirriidha. 21 gadi yoo dhufe 35 afur rakkoo qaba ilaalamuu. Guyyaa 2 haga 7 turuu qabaa sanii guyyaa 7 oloo ture rakkoo qaba ilaalamuu. Dhiigni xixiqqoo ta'e dhukkubbiin baay'ee cimaa yoo ka jiru ta'e hedduu cimaa kan ta'e dhukkubbii salphaan ni jiraata hedduu cimaa kan ta'e yoo ta'e kan nama haqqeessu baay'ee hojii nama dhoggoo jiraate gara mana yaalaa deemuu barbaachisa. Dhiigni xixiqqoo kan ta'e hogguu quunnamtii saalaa godhan dhiigni kan jiru yoo ta'e hogguu xurii laguutu dhukkubbiin baay'ee cimaa yoo ka jiru ta'e kun rakkoo qabaa ilaalamuu barbaachisa jechaadha. Har'aaf egaa waa'ee mallattoolee xurii laguu sirrii ilaalleennaa yeroo biraa walitti deebina nagaa fayyaa naa tura.